Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya. Ashamaa akkam jirtu naguma fayyaadha isiniin jira. Alhamdulillah anis nagaa kiyya. Egaan amma dura afaan Amaariffaa barachuuf ni barbaadu jennaan baay'een keessan akka barbaadaniif waanan ajajaan dabarse barreessaa turtan jechuu kana jechuun namni barbaada lakkoofsa 8 barreessaadha. Namni hin barbaanne immoo lakkoofsa duwwaa barreessaa jennaan baay'een keessan lakkoofsa 8 dabarsitanii turtan. Appilikeeshina bareedaa waa'ee afaan Amaariffaa barachuuf nu gargaaru tokko of harkaa hin qaba. Appilikeeshinni kun garuu kan ijoolleeti jechuudha. Yeroo uumamu ijoolleedhaaf ni ta'a garuu nuyis baay'ee kan nu fayyadudha. Baay'ee tokko kan nama itti yaadeef barumsa guddaa kan ta'udha jedheetiin yaada jechuudha. Osoon isinittiin dheedhisen gara appilikeeshina keenya irraa yeroo deemnu appilikeeshinni keenya haahuu yenetaa kan jedhu kana buufachuufis Play Store irra seentanii haahuu yenetaa jettanii ni barreessitan jechuudha. Jalqaba Play Store irra ni seentanii appilikeeshinicha gadi buufachuudhaaf as bakka search kana irratti haahuu yenetaa jettanii haala kanaan ni barreessitan jechuudha. Haalan amma barreesse isinitti mul'atu kanaan sana booda search ni gootan jechuudha. Appilikeeshinicha gadi buufachuuf Play Store irra sana booda appilikeeshinichi kan jalqaba irratti isin dhufsuna eega buufatanii open ni gootu jechuudha. Mee anamma haa banu appilikeeshina kana asumarraa banee isin agarsiisu jechuudha. Fuuluma isaa eega haala kanaan isiniif dhufe filannoo hedduudha jira. Nabbab kan jedhu kanaa fi tsahaaf kan jedhu kana hedduutu jira. Waqaat kan jedhu mee filannoo jalqabaa kanarra filannoo jechuudha. Akkamitti akka isin barsiisu isin agarsiisu filannoo jalqabaarra yeroo tuqxanii fakkeenyumaaf jechuudha fidala dhaaraa fidal yookaan qubee isaadha barachuu yoo barbaadde jedha kan jalqabaarratti yoo filannoo jalqabaa tuqne jechuudha. Isarra ni tuqxanii jechuudha. Kan feetan irra ni tuqxanii sana booda sagalee isaa ol qabeessin kan hin agarsiisu ta'a jechuudha. Dhiifama. Haala kanaan amma fakkeenyaa fi mucaa xiqqoo kana mallattoo ashangulliitii kan ulee qabattee jirtu uleen ishee hangasee ol dheeratee jiru kana ni argitan. Kun maal jechuudha isin agarsiisuuf afaaniin dubbachaa ulee sanaan immoo kan isin agarsiistu ta'a jechuudha. Mee qubee barbaadanne filattan as keessaa yoo isin qubuma tokkorra tuqxan qubee as gadii jechuudha. Jaraas oliin filattan isin qubee as gadii keessaa tokkuma filattan. Mee nama fakkeenyaaf waama tokko qaa kana haa filadhu jechuudha. Qubee qaa kanarra haa tuqu. Sana booda haala isinitti dhagaamuun kan isin himtudha jechuudha. Ulee ishee hordofuudhaan qubee Amaariffaan maal akka hubachuu ni dandeessan. Akka kanatti jechuudha. Isinitti illee ni dhagamaa jedheetii yaada. Kan feetan irraa ni filattan mi'a nama fakkeenyaaf shaa kanaa filadhu. Shaa sadii yoo tuqne isheen hanga guutuu isaatti himtu ta'adha jechuudha. Walumaa galatti waan feetan yeroo filatanii kaatan of boodadee yoo barbaadan asirra tuqxan jechuudha. Of boodadeedhaaf mallattoo kana fayyadamtan jechuudha. Gubbaarra isinitti mul'atu kana. Isarra tuqnee gara filannoo isa lammaffaatti yeroo dabrinee ammas of booda haa deebinu ammas filannoo hedduudha qaba garuu caawwataa kan jedhu dhiifama. Sana booda ማማ ሳሳል kan jedhu kanarra yoo tuqne meemaatu nuuf dhufa isarra ni tuqxan jechuudha. አሁን ደግሞ ልጆች ከላይ ባለው ፊደል የሚጀምረውን ምስል ተጫኑ። Wan as keessa jiran jara sadan kana keessaa maaltu qubee jalqabaa laarraa eegala jechaa jirti jechuudha. Gaaffii kanarratti laarraa wanti eegalu shamizii fi daftaraa fi saawa kan nutti mul'atu kun jechuudha. Garuu qubee Amaariffaatiin maaltu laarraa eegala saanii laam jedhamaami kan jedhu kanarra yoo tuqtan laani qubee jalqabaa maqaa sa'aati jechuudha. Amaariffaan laam waan jedhamuuf sa'a kanarra yoo tuqtan akka sirrii ta'e isinitti himte jechuudha. ጎበዞች kan jettu sirrii ta'uu irratti yookaan በትክክል ተመልሷል yoo jette isheen deebiin sirrii ta'uudha jechuudha. Kam gaaffii biraatti dabruudhaaf qaxxaayi kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuun filannoo kana filattanii kan biraatti darbuuf ni tuqxanii
Fakkeenya qubee haarraa maaltu eegala jechuun qubee kanarraa maaltu eegala haab kanarra yoon tuqe ጎበዞች jedha jechuudha. Haarraa wanti eegalu haab jedhama Amaariffaan jechuudha. Akkasitti waan sirrii ta'e irratti gobozochi jettee kan isin agarsiistudha jechuudha. Qaxxaa yoo jettan ammoo gara ittaanutti dabruuf akka kanatti jechuudha isin kan isin agarsiisu ni ta'a jechuudha. አይደለም Amma haala isinitti mul'atu ትክክል ነው yoo dogongorarra tuqxan eksiidha ta'a jechuudha. Ammas of booda deebi'uuf xiyya gurraacha kana fayyadamtanii sana booda ammas filannoo isa gadii kanarraa dabrinu jechuudha. Karaa barbaadaniin barachuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshina kana keessatti barreessuu, dubbisuu, wantoota garaagaraa maqaa isaaniirraa eegaluudhaan suuraan isaanii maqaa isaaniitii waliin kan isiniif dhufu ni ta'a. Qubee isaa achirraa hubachuu kan dandeessanidha. ልጆች ከላይ ከተዘረዘሩት ፊደሎች ውስጥ የታችኛውን ፊደል የሚመስለውን ምረጡ። maaltu nuuf ba'eessitanii qubee as olitti mul'atu qubee asii gadii kun jareewwan as olii keessaa isa kami jechaa jirti jechuudha. Qubeen as gaditti isinitti mul'atu kun jara as keessaa kami ana amma ji'a kanaa filadhu jechuudha. ጎበዞች isin ni hubatta jechuudha. As keessa ni hubattu jechuudha. Jee qubeen jee as keessaasi jee nutti mul'ata. Qubeen jee as keessaa eessa kan jedhu as keessaa filattaniitu irra yoo tuqxan yoo deebiin isaa sirrii ta'e mallattoo raayit irra isiniif dhufa. በትክክል ተመልሰዋል። deebiin isheetillee kana kan ta'u mee fakkeenyaaf as keessaa feen kamidha? Fiinis kanuma achi isinitti mul'atu kana yoo በትክክል ተመልሰዋል። ni argattu jechuudha. Va as keessaa mee isa kamidha? Amma kanarra ትክክል ነው። kanaan qubee afaan Amaariffaa guutummaan guutuutti barachuu kan dandeessan yoo dogongora tuqxan eksi fiddi isheen jechuudha. Amma fakkeenyuma isin agarsiisuuf malee garuu karaa hedduudha ni qabdi. Yeroo dheeraallee ni fudhatte jechuudha. Appilikeeshinatti ni dhiifama. Kanaaf haala kanaan qubee afaan Amaariffaa kan jedhurra eega tuqnee dhiifama. ልጆች ጣቱን ተከትላችሁ ፊደሉን ሳሉ። Akkaataa qubeen Amaariffaa itti saafamu isin agarsiisuuf yookaan itti barreeffamu isin agarsiisuuf wanta kana ni argitan jechuudha. Ishee kana wantatti mallattoo kanarra tuqxanii gadi yoo akkas harkistanii asiin geessan akkasitti fakkeenyaaf yoo dogongora barreessitan akkas yoo gootan ammas immoo akka quba harkaatiin isin agarsiisaa jirti. Isuma kana qabdanii gad harkistan jechuudha. Amma gadiin harkisa. Amma as akka nutti agarsiifame sana kana akkas yoon gadi harkise akkan sirrii barreesse ትክክል ነው naaf himti jechuudha. Gara barumsa keessan biraatti yoo dabruu barbaadan qaxxaayii kan jettu kanarra tuqxanii jechuudha. Of booda deebi'uu yoo barbaadan immoo as gamanatti barruu isinitti mul'attu kanarra ni tuqtan. Guutummaan guutuutti immoo appilikeeshinicharra gara booda deebi'uu yoo barbaadan xiyyaachii ol fayyadamu. Filannoo cu'aataa jedhamu kanarra yoo tuqne immoo maaltu nuuf ba'a? Dhiifama irra seennee turre jechuudha. Kan jalqabaa irraa kan hin seenne ta'a jechuudha. Haala kanaan appilikeeshina kanarraa fayyadamtu jechuudha. Nabbab kan jedhu kanarraa yoo hin seenne ta'e walumaan irra seennee ilaalla jechuudha. Qubee filannoo as gadii kanarra yoo seennee maal akka nuuf ba'u walumaan ilaalla jechuudha. ቀበሮ akka isinitti mul'atu akka isinitti dhaga'amutti jechuudha. Qubee tokko tokkoon dhufu qubee qaa kanarraa maaltu eegala? Amaariffaan qabaroo jechuuf qabaroo jette jechuudha. Mee qaxxaayaa jedhu isin agarsiisuuf an qaxxaayin jedha. Baan kun qubee bar jechaa jirti jechuudha. Akka isinitti dhaga'amu. Maqaa isaa yaamaa hiikkaan isaas maal akka ta'e kan isinitti himtuudha. Suuraa garaagaraatiin kan isiniif ba'u filannoo kana keessatti jechuudha. Filannoon kun immoo baay'ee isa barbaachisaadhaa fi isa ejjennoo akka isiniif ta'u isin gaafadha jechuudha. Qaxxaayi kan jedhu kanarra tuqee ammas mee waan biraa taa'an kunee mee qubee maal tamaarii fakkeenyaaf jechuudha. Qubee irraa waan eegaluu kan isinitti himtuudha jechuudha. Walumaa galaan haala kanaan qubee Amaariffaa barachuu kan dandeessanudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota kiyya.
kan application kanarraa fayyadamtan hiriyaa keessaniin akka geessan kabajaadhaan isin yaama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.